Itoophiyaan biyya aadaa, duudhaa, safuu fi safeeffannaa qabdu. Manni biyya kanaa kan irratti wal dhabu caalaa kan irratti wal ta'u hedduu qaba. Garuu seenaa fi seeneffamni barootaaf barreeffamaa fi himamaa ture sabaa fi sablammoota gidduutti wal amantaa yarseera. Biyya keenya keessatti seenaa fi seeneffamni waluma xiqqeessuudhaan qeenxummaa leellisanis uummata biyyattii gidduutti wal shakkii uumuus addaan baasuu hin dandeenye. Uummanni Itoophiyaa bara rakkinaa waliin beelee waliin dheeboteera. Bara gammachuu waliin nyaatee waliin dhiichiseera. Akka addaan ba'uu hin dandeenyettis waloomeera. Ammas sanumatti jira. Bari darbee seenaaf dhiifame amma garuu barri bara walqixxummaa fi waloomaati. Yoo xiqqaate saboonni afaanota 80 oltu jira biyya kana keessatti. Haa xiqqaatu haa guddatu sabni hundumtuu yeroo ammaa kana walqixatti fayyadamaa jiru. Kuni maalidha? Cunqursaa kanaan dura turee fi dhiibbaawwan kanaan dura ture hundumtuu badeetiin yeroo ammaa kanatti maaltu jira? Sabni keenya afaan isaa tokkoon afaan barbaadeen bahee yeroo galaarutti kanatti tokkummaa fi ciminni uummata keenyaa baay'ee ni jira gara kiyyatti jechuudha. Lammiin Itoophiyaa waa waliin qabu hedduu qaba. Pirojektiiwwan dafqa uummata biyyattiitiin ijaaramaa jiran keessaa hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa isa tokkodha. Uummanni biyyichaas qabeenya waloosaa kan ta'e abdii dhalootaa qabatee qofa osoo hin taane itti ciniinnatee hidha haaromsaa hojjetaa jira. Itoophiyaanonni alaa fi biyyaa gulantaa hojii fi guddummaa fi xiqqummaadhaan sabaa fi amantaan lagaan osoo waliin qoodin itti hirmaataniiru. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa seenessa waloo bu'uureesseera. Nuti amantaadhaan otoo waliin qoodin, sabaan otoo waliin qoodin, afaaniin otoo waliin qoodin, daangaa hanga daangaatti uummanni Itoophiyaa bahee hidha guddichaa waliin ta'ee tokkummaadhaan ijaarratedha. Mallattoo isaatii jechuudha. Mallattoo tokkummaa isaa, mallattoo jaalala isaa kaawwateera waan jedhu siidaa jaalala Oromummaa, siidaa jaalala Itoophiyummaati. Hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa mallattoo birmadummaa, mallattoo tokkummaa obbolummaati jechuudha. Egaa abbootiin keenya kana dura darban biyya kana keessatti Adwaa weerara diinaa injifachuudhaan Adwaa irratti seenaa dalageera jechuudha. Kana keessaa dargaggeessi gahee guddaa taphate jechuudha. Kan tokkummaa fi obbolummaa keenya cibsu biyya waloo qabnu tana utubnee dhaloota dhufuuf kan ceesisnu keessa immoo mallattoon obbolummaa fi badhaadhina dhugaa kan jedhu hidha haaromsaa kanaa jechuudha mallattoon keenya. Hidhi haaromsaa kun kan keenya kan biyya keenyaati. Kan sabaaf sablamoota biyya kanaa tokkoomse. Walooma keessaa mo'ichaa fi guddinatu jira. Itti fayyadamni walqixaa fi sirni haqaa seenessa waloo kan gabbisuudha. Garaagarummaan eenyummaa afaanii fi sabummaa biyyichaaf garaagartee gargar baasu osoo hin taane bareedina. Biyyichi biyya uummanni hundiyyuu waliin keessa jiraatu tajaajila biyyichaa qixa fayyadamuudha. Waan qaban waliin qabu, waan dhabanis waliin dhabu. Kanaaf lagicha galma guddinaa biyyattiin qabattee jirtu dhugoomsuun seenaa hawaasaa biyyattiis maqaa tolchuu jijjiiru. Qabeenya nu waloomsu kana waloon eeggachuu qabnaan yaada namoota FBC'n dubbiseeti. Qabeenyi kun qabeenya walooti, qabeenya uummataati, qabeenya Afrikaati. Sabaan, amantaan, gosaan wal qoosuu osoo hin taane hidhaa haaromsa guddicha kana qabeenya kana akkamitti galmaan gahuu dandeenya? Anis akka abbummaa tokkotti fudhadhee qabeenya kana galmaan gahuun dirqama qaba waan ta'eef. Nuti amantaadhaan otoo waliin qoodin, sabaan otoo waliin qoodin, afaaniin otoo waliin qoodin, daangaa hanga daangaatti uummanni Itoophiyaa bahee hidha guddichaa waliin ta'ee tokkummaadhaan ijaarratedha. Mallattoo isaatii jechuudha. Mallattoo tokkummaa isaa, mallattoo jaalala isaa kaawwateera waan jedhu siidaa jaalala Oromummaa, siidaa jaalala Itoophiyummaati waan ta'eef pirojektiin akkasii kun itti fufuu qaba. Hunduu dhimma kanarratti tokkoomee yaada kan qabu yaadaan. Qarshii kan qabu qarshiidhaan, dandeettii kan qabu qorannoo kan qabu qorannoo isaatiin waan akkasii kanarratti haaromsaa kanarratti fi isaa alattis waan muummichi ministeeraa jijjiirama kana keessa jalqabe pirojektiiwwan dhaloota boruutiif ta'an jalqabamee badhaadhina namaatii milkeessuudhaaf karoora karoorfame kana keessatti namni hundi waan gaarii fi boruu dhalootaaf ta'uu danda'u irratti garaagarummaa tokko malee wal cinaa dhaabbachuu danda'u irra jiraataa kan jiru qaba.